Galatooma. Asham alaamanni isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaarti. Kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana. Kun Riittaa Shoodha. Riittaa Shoo har'a keessummaan isaa dargaggoo tiiktookii gubbaarratti hordoftoota hedduu kan argate hojii isaa koomeedii hizbii keenya jedhuun kan beekamedha. Kaaneenus Kaasaa jedhama. Daayireektara akkasumas barreessaadhaallee hawwisoo shanan gadaa kanallee daayireektarummaa yookaan immoo qindeessuudhaan tajaajilaa jira. Ogummaa hedduu qaba. Dargaggoon kun mee dargaggummaa fi aartiin maal fakkaata jedhu muuxannoo isiniif qoodaa hizbii keenya ceesiftu booda Riittaa Shoo irratti qabadheen isiniif dhiyaadha. Qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaa gama daayireektingiitiin Fayyisaa Addunyaa kaameraaf sagalee Nimoonaa Riittaati. Uffataan ispoonsara kan na taasisu Abbukkii Pirootokool magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaadii jalatti argama. Guddaan galateeffadhaani. Walitti deebina. Abbaa Taayitaa Saayinsii fi Teekinooloojii Oromiyaa qo'annoo fi qorannoowwan saayinsii fi teekinooloojii bulchiinsa gaarii fi tajaajila siistamaa biiroolee hedduuf dalaguudhaan hojiirra oolchee bu'aa abdachiisaa ta'e galmeessisee jira. Hojii daataa seentarii fi Oromiyaa dijitaalisuuf siistamoota hedduu misoomsuun magaalota smaart gochuu keessatti shoora olaanaa taphachaa jira. Musaajiiwwan appilikeeshinoota siistamoo hojii kenniinsa tajaajila ammayyeessan biiroolee hedduuf misoomsee hojiirra oolchee jira. Argannoowwan saayinsii fi teekinooloojii qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa keenyaaf fayyadan misoomsuu fi madaqsuun hojii boonsaa hojjechaa jira. Kaaffee saayinsii magaalota hedduu keessatti ijaare wiirtuu kalaqaa ta'uun dargaggoota hedduu oomishaa jiru. Teekinooloojiiwwan damee dinagdee fi fayyaa darbees kanneen biroo deeggaran qorannoo fi qo'annoodhaan deeggaramee misoomsuun hojiirra oolchee bu'aa qabatamaa galmeessisaa jira. Ammas bu'aawwan saayinsii fi teekinooloojii hanga ammaatti argateen daran babal'isee hojiirra oolchuun biyya saayinsii fi teekinooloojiin keessatti dagaagee ijaaruuf kutannoodhaan hojjechaa jira. Abbaa Taayitaa Saayinsii fi Teekinooloojii Oromiyaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana kun Riittaa Shoodha. Ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Ispoonsara keenya Abbaa Taayitaa Saayinsii fi Teekinooloojii Oromiyaa qo'annaa fi qorannaawwan saayinsii fi teekinooloojii ka biyya keessaa fi ka biyya alaa madaqsuu fi misoomsuudhaan Abbaa Taayitaa hawaasa isaa tajaajilaa jirudha. Galatoonni jaani. Baga nagaan naa dhufte. Baga nagaan na eegde. Hayyee egaatii dargaggoonni tiiktookii gubbaa yookaan sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti caalmaatti sirriitti si beekanii jiru. Kan itti addatti itti beekamtu ammootu hizbii keenyadha. Loqoda adda ta'e tokkoon dhuftee baay'ee tokko jaalatamummaa argattee jirta. Dhimma Oromoo, dhimma hawaasummaa waan sitti fakkaatuun sooshaal miidiyaa gubbaa irratti qabsaa jirta. Garuu aartii Oromoo kana keessatti gama hogbarruutiin tiyaatira hirmaannaa guddaa tokko nama qabdudha. Namni isheedhuma ammaa hizbii teenya tanaan si beeka. Garuu maal hojjette ka jedhu gara boodaa irratti sirriitti ni kaafna. Biyya alaa keessatti abbootii aangoo kana abbootii qabeenyaa namoota babbeekamoo namoota barbaadan sagalee isaanii, aksantii isaanii, hojii isaanii ni akkeessu. Baramaadha. Tibba kanallee komeediyaaniin Tireever noo Baayiden lafa kaa'ee sagantaa koomeedii ajaa'ibaa ta'e dabarsee jira. Biyya keenya keessatti garuu xiqqoo ishii kibaboo gadaan yaalee jira. Keenya kanaan immoo xiqqoo ishii namni irrifata. Kanaafuu wantichi nuuf xiqqoo haaraa ta'uu danda'a malee biyyoota alaa keessatti baramaadha. Aksantii amma itti dhufte kanaan sabaaf sablammoonni garaagaraa aksantii mataa isaanii qabu. Komeediyaan yookaan artistiin immoo aksantii isatti tole haala isaarratti hundaa'uudhaan inni hojjeta. Akkaataa amma itti dhufte kun sooshaal miidiyaa irratti baay'ee tokko beekamteetta. Eenyu jedhamta ka jedhu kanaan jalqabnu. Daawwattoonni kiyya akkas beekan. ጎሽ ሪታ ክያ በጋ ነጋን ነግደ በጣም ትደስ ነማጅዳ እንግዳ ከና ጅቢ ወረሞቲፍ ቆፈርተ በካጅሩ ፈለግዲያ ከና ቴሌቪዥን ይረታ ቀረቡ ከተፍ ገና ከፍ ጀደ ልቦና ክየራ ሲፋ ቀረባ ጀቻዳ ጎሽ በጣም ትደስ ነማጅዳ ሪታ ክያ አማ ብያ ኬኛ ከሰት ዋን ባየኑ አፉጅራ አጠቃላይ አፍሪካ ትጋፈላልቶ wanti qalli jedhamu kuni baramaa miti frankin kun baramaa miti amma hizbi keenya gatarii kana shimala baateetoo gara katamaa dhufu kana otoo franki godha jette shimala morma dha'ee lafa namaa buusaa beekte kanaaf biyya keenya kanatti qoosa akkanaa kana qoosuun በጣም itti kabbaadidha ግን amma maal goone seete መልእክት qabnu waa'ee ፖለቲkaa isaa ta'u waa'ee haabtii kana waa'ee dinagdee ኢኮኖሚ jettu afaan barumsaatiin waa'ee kanaa isaa ta'u ከራ ቆንጆ ተየኔ ያስተላለፍነ ህዝብን ከኛኑ ተረዳ ጀነቲ ግን ህዝብን ከኛኑ ተቀበለራ ገረፉል ድራት ችግሪን ወጅራተሞ ቆም ጀነ ወፍ ተመለከና የቻዳሪታ ኪያ ባይ ወሬደ መቃን ኪያ ካኔኑስ ካሳባይሳ ጀዳማ ካኔኑስ
godina gara lixa shawaa kanatti akka bulchiinsa ammaatti shawaa lixa yookaan immoo daangaa Maccaaftuu Lamaa gubbaa naannawaa magaalaa Ginciitti kan hin dhaladhe. Achumattan baradhee achumattiin guddadhee san booddee adeemsa keessa hojiidhaaf gara Finfinnee kana akkana imalee jechuudha. Daawwattoonni kiyya hedduun isaanii mee namoota garagaraatu hizbii keenyaa kanaan nu burjaajessaa jira. Aartistii dhumti kuni eenyu sooqiitii nu dhiyeessi naan jedhanii si argadhee jira barbaacha dhamaatii hedduu keessa. Amboon koomeediyaana duraan aartistoota weellistoota kanatu caalmaatti baha. Amma immoo koomeediyaana ajaa'ibaa kana nu kenniteetti waan bareeda. Mee gara boodaa irratti waa'ee hizbii keenyaa hin taphanna. Ammatti garuu kaaniinus maal baratee gara aartii kanatti yoom makamte? Hayyaa akkuma jalqaba siin jedhee lafa baadiyyaa xiqqoo ganda warqaa warabboo jedhamtu keessa dhaladhe. Achiin booddee mana barumsaa Waamuraa jedhamutti kutaa tokkoffaa galee agaa kutaa 8tti achumatti baradhe. Booddee immoo gara Gincii malee Ginciin magaalaa aanaa dandiiti. Gara Eddanii malee booddee kutaa 9ffaa fi 10ffaa achumatti baradhe. Kaniin aartiitti jalqabee yeroo kutaa lammaffaati. Yeroo kutaa lammaffaa xumura gara waxabajjiirra gaafa manni barumsaa cufamu gaafa sartifikeettii yookaan kaardii fudhannu achitti diraamaa walaloo fa'aa qophaa'aa waan ta'eef walaloo yeroo sana nan yaadadha. Walaloo yeroo lama qopheessee tokko yeroo sana waa'ee HIV kana fa'aa barattoota dubbisiisu dhaadannoo fa'aa dhaadachiisu waan ta'eef waa'ee HIV irratti lammaffaa immoo waa'ee mana barumsaa nagaatti hidhee nagaa barsiisaa fi barattootatti nagaa dhaammatu wayiin dubbisee sana aartii yeroo sana kaaseen jalqabe. Barnoota waan dhimma aartii wal qabatu hin baranne. Ani kolleejjiidha kan hin baradhe. Hardware and network serviceedha kan baradhe barnoota kompiitaraa. Farniicharii illee baradheera. Ogummaa harkaa jechuudha. Amma immoo digirii kiyya barnoota kompiitaraa saayinsii kompiitaraati kan barachaa jiru. Barnoota aartiidhaan barnoota aartii baradhe osoo hin taane aartii muuxannoodhuma jireenyaan itti dhufe jechuu barbaadeetan kennaa waaqayyo naaf kenne waan ta'eef. Kennaan barbaachisaadha yaada. Waan tokko waan baratteef qofa wanti milkoofne hin jira. Kan itti baratteen alatti immoo ogummaa si milkeessu hin jira. Waan rabbiin hiree kee waan itti si kenne si kaa'isan hin beektu waan ta'eef wantoota garaagaraa kun yayyaaluun gaariidha. Hojiiwwan gama ogbarruutiin hojjette maal fa'i? Keessumattuu ogbarruu lama babbareedaa akka ati barreessite biiftuu fi furtuudha. Akkas na fakkaateen. Yoom barreeffamanii waa'ee maaliitti xiyyeeffannaan isaanii waa'ee isaaniillee na taphachiisa. Akkam seete uumamaan namni waanuma gara sammuunsaa isa oofe yookaan immoo kennaa ganama rabbi sammuu keessa si kaa'eetti gorta waan ta'eef yeroo sana gumiilee adda addaatu jira. Waan dhimma lammummaati waan amala gaariitiin wal qabatu kunuunsa naannoo fa'aa jira. Kunuunsi naannoo kun immoo mana barumsaa keessa waraqaa fa'aa guurtee gubdaa dhoqqee garaagaraa balfoo jiraate isa kaafta waan ta'eef uumamaan dheensina bakka akkasii kana. Iddoo aartii iddoo sirbi jirtu iddoo walaloo waa walaleessu diraamaan nama kolfisiisu jirtu filanna ture. San booddee dhimma walaloo diraamaa hojjechuu keessatti akkasumatti guddadhee gara mana barumsaa sadarkaa lammaffaas gaafiin deemu ogummaa sanatti guddadhe. Adeemsa keessa immoo Save the Children kan jedhamu jira. Save the Children sana keessa deemnee achi wantoota adda addaa taphachaa diraamaa adda addaa hojjenna. Adeemsa keessa immoo hawwisoo naannaa dandii jira. Ijoollee baandii hojjetan kana wajjin ijoollee hawwisoo hojjetan wajjin deemee bakka isaan itti sirban sana isaan wajjin daawwachaa ogummaa kana gabbifataa deemee jechuudha. Muuxannoodhaan barnootaan otoo hin taane. San booddee adeemsa keessa gara baandii shanan gadaa fa'aa dhufe. Gara barruulee fa'aa barreessuu kana dhufe. Barruulee kana gaafiin barreessuuf waan akka kaasee jalqaba irra kitaabota afaan Oromoo kana kan Gaaddisaa Birruu fa'aa barreessan barreessaa cimaadha. Amma lubbuudhaan hin jirani awwaardiin bara darbe maqaa isaatiin hundaa'ee ture barreessa namoonni hin beeku jedhee tayyaada. Kitaabota akka kitaaba Godaannisaa Asoosama Godaannisaa kana fa'aa kan Dhaabaa Wayyeessaa isaan kana fa'aa gaafa dubbisu haalli isaan ittiin toora galchanii barreessan ogummaan isaan ogummaa barnootaan otoo hin taane Oromoodhum keessaa dudduuba irraa fudhatanii dhufanii garuu ammayyoomsanii asoosama ammayyaa wajjin wal qabsiisanii wanti isaan barreessan sun waan hawwataa dhufee fi gara ogummaa barreeffamaa kanatti goruu qaba jedhee garuu kan irratti of madaalummoo wantoota xixiqqoo kana barruuleedha. Barruuleen qabiyyee adda addaa qabaata. Achi keessatti beekumsa waliigalaa dhimmi ispoortii, dhimmi fayyaa, dhimmi garaagaraa jira waan ta'eef barruulee sana hiriyoota kiyya wajjiniin wal ta'ee barreesse. Barruulee sana barreessaa cimaadha. Kitaabota 3 qaba. Lalisaan Idriis fa'aa irratti hirmaate. Abbooma Margaa Miilana kitaaba Araada jedhu walaloo kan eebbisiise isaan fa'aatu irratti hirmaate. Eliifa Lamayoo Magarsaa Ogeettii Fayyaati isaan fa'aa irratti hirmaate. Yoomiif dhuguma kan jedhu barsiisaa kaampaasiiti.
nama cimaadhas nama ogummaa aartii namoonni jiru namoonni tokko namoonni cimoo ta'anii garuu immoo bakka isaan hin malletti kan hafan jiru barreessaa cimaa gara fuulduraatti Oromoo fayyaduu danda'u jedhudha isaan faati irratti hirmaatee sanbooddee barruulee biiftuu jedhu kan hawaasa qaqqabsiifne. Kaayyoon innaa sana barruulee kan hawaasa qaqqabsiisuu yaadnee fi torbeedhaanis haa ta'u yoo torbee dadhabne immoo ji'aan yookaan ji'a sadiin hawaasa qaqqabsiifnannee fedhiin dubbistootaa gadi bu'aa waan ta'eef humni keenya namoonni nu deeggarus waan hin jirree fi sa'aatii sanatti dhaabne barruuleen furtuu kun immoo yeroo sabni keenya sabni Oromoo qabsoo bara 2016 yookaan immoo bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaa kan namni dagatu hin jiru yeroo sana abdiillee fi namoota garee shiraatiin daangaa irraa buqqaan Oromoota kanaaf deeggarsa gochuu qabna ogummaa qabnuun barruulee barreessine barruulee sanarraa immoo waan argame uummata keenya ittiin gargaarra jennee sagantaa koonsertii fakkaatu akka kan gargaarsa barruulee sanas maxxansiifne maal jennee sagantaa qopheessine sagantaa sanarratti hiriyoota kiyya wajjin hirmaanne keessattuu Lubbuusaa Maroo adda durummaadhaan naannoo Laga Xaafoo irratti hojii piroomooshinii hojjeta Yoosef Nuguseef wajjin wal taanee sagantaa miidhagaa qopheessine naannoo qarshii miliyoona 3.1 saba keenya walitti qabne barruulee sanas gurgurree maal jennee ittiin gargaarra jechuudha. Akkas ture seenaan barruulee lamaanii. Bareeda amma akkuma guutumaan guututti uummata keetiif oolee jechuudha jechuun danda'a. Uummataaf oolee. Guddaa galatoomii. Al tokko waan akkasii kanarratti namni artistiin kun jireenya artii biyya kana keessatti ulfaataadha. Waanuma hin jirre irraa immoo namoota akkasitti aarsaa waan sammuu isaanii keessatti jiru saba isaaniitiif kennan kana xinnaatis guddates kabajatti kennuun galatoomaa jechuun barbaachisaa waan ta'eef galatoomi siin ja'a. Ergasii mootuyyii gara xiinsammuu kanaatitti dhufte. Xiinsammuudhuma irratti ilaalcha adda ta'e tokko akka qabdu kitaaba xiinsammuu baay'ee tokko hin baramne keessumattuu biyya keenya keessatti turjumaan hootee malee kitaaba bareedaa ta'e tokko barreessitee maxxansi inni jalqabaa battalumatti dhumee garuu deebi'ee maxxanuudhaaf yookaan marsaa lammaffaa hin maxxanfamne. Sababiin isaa tokko siyaasa namni jedhus hin jira tokko immoo haala yeroo kan immoo maallaqa dhabuu wajjinis wal qabachuu ni danda'a warreen jedhanii jiru. Kitaaba baay'ee jabaa fi waa'ee dhimma Oromoo kana xiinsammuu kanaan rakkoowwan jiranii fi furmaata ta'uu qabu. Diinagdee siyaasa kana wajjin wal qabate kitaaba jabaa akka ta'e tokko namni naa kaasee jira. Kitaabuma kana keessatti akkaataadhuma addunyaatti jiraannu kanatti ibsite istaadiyeemii kubbaa miilaa itti akkaataatti kaaftee jira. Akkuma saayinsiin jedhutti xiinsammuun waanuma hawaasa kee keessatti jirtu xiinsammuudhuma saayinsiidhuma isaatiin ilaaltee waanuma xiinsammuu hawaasa kee madaalu kan waa'ee dhimma isaa barreessita. Xiinsammuun hawaasa keenyaa ammatti immoo xiqqoo ishii rakkisaadha. Jalqabuma xiinsammuudhuma keenya akkamitti argatteet gara kitaabatti fidde? Gaaffii gaariidha kun. Sirriitti carraa argadhe kanatti fayyadamee dubbatuun barbaada. Sababbiin isaas akka ati kaaftee kitaabonni baay'ee kitaabonni xiinsammuu yookaan kitaaba xiinsammuun gama biraatiin gorsa jechuudha. Sammuu namaa ijaaruudha waan ta'eef kitaabonni sammuu namaa ijaaran kun kitaabonni xiinsammuu kan biyyoota biroo faranjoonni barreessan hiikama harka caru gara afaan Oromootti. Hiikameetu dhufa. Gaafa immoo xiinsammuu saba tokkoo ijaartu waa'ee sabichaa sirriitti gadi fageenyaan beekuu qabda. Akka sabicha fayyisutti ta'uu qaba jechuu barbaadeetan. Harka caalu kan faranjootaa hiiknu sunii fi kan akka saba keenyaatti barreeffamu gargari jedheetan amanan. Sababii kanaaf xiinsammuun saba keenya maalirra jira gaaffii jedhuu fi sabni keenya saba gadaa yookaan sirna bulchiinsa mataasaa qabu, saba afaan mataasaa qabu, saba lafa daangaa mataasaa qabu, saba afoola mataasaa qabu yookaan akkaataa ittiin daa'ima qaroomina mataasaa qabu gabaabumatti qaroomina mataasaa qabudha. Saba kana akkaataa qaroomina isaatiin akkaataa achi as dhuftee isaatiin xiinsammuu isaa ijaarta gorsita. Rakkoo inni jiru keessa dhaabatteetu rakkoo sana keessa akkatti boofa lafaltaa jechuudha. Kitaaba walaloo fudhattee walaloodhaan ergaa dabarsuun hin danda'ama. Asoosamaan ergaa dabarsuun hin danda'ama. Seenaa saba keetii fuutee itti himtee ergaa dabarsuun hin danda'amu. Garuu harka caalu saba keenya kan barbaachisu ammatti rakkoo diinagdee, rakkoo siyaasaa, rakkoo hawaasummaa, rakkoo jireenya inni qabu harkaa gara afaanii sana iyyuu itti himtee keessaa baasuu qabda. Sanarratti xiyyeeffatamuu qaba. Kanaaf walaloo caala ogummaa walaloo nan qaba. Asoosama caala ammatti saba keenya kana barbaachisa waan jedhudha. Gaafa xiinsammuu saba keenyaa ilaallu immoo xiinsammuun saba keenyaa waggoota akkam jedhama seete yeroo baay'ee Oromoon rakkoo waggaa 150 keessa ture jedhama. Waggaa 150 olis. Waggoota 5 darbes waggoota 10 darbe kanas waggaa 150 na sana olidha rakkoon Oromoo. Garuu Oromoo waggoota kana keessatti rafaan turre, qabsaa ture. Kallattiin inni ittiin qabsaa'u immoo parsentiidhaan namoota muraasa.
Namoonni bara mootummaa dur bara mootummaa Minilik Hayila Sillaasee Dargii mootummaa wayyaanee fi amma mootummaa jiru kanaatti namoonni biyya kanaaf qabsaan lakkoofsi isaanii waladda. Namni dammaqaa deema. Sabni keenya jalqaba akka volkaanoo riphataa jedhaman dormaantiin jirami akkasitti riphaa ture. Namoota muraasatu dammaqee waan saba isaanii dubbachaa ture. Xiinsammuun isaanii kan ijaarame namoota muraasa. Bilisummaa mataa isaaniitiin waa'ee saba isaanii kan dubbatan. Akka sabni keenya hojjechuu qabu. Akka sabni keenya barachuu qabu. Akka sabni keenya falmachuu qabu. Namoonni haasa'an namoota muraasa. Adeemsa keessa baay'achaa dhufe jechuudha. Amma xiinsammuun saba keenyaa gaariirra jira. Gama maaliitiin? Gama dammaquutiin. Dammaquu keessa immoo burjaajiitu jira. Burjaajii sana immoo hin sirreeffanne sabni keenya. Amma namni garasii caalaan dammaqeeraa, asii dhaabaan dammaqeeraa. Burjaajii dammaqiinsa dhaabaa fi caalaa gidduu jiru walitti kurfeessuu irratti sabni keenya immoo baay'eetu ulfaata jechuudha. Tokko sana namoonni keenya baay'een isaanii amma dubbatoodha. Namoonni baay'een isaanii barreessitoonni, namoonni fiilmii hojjetan, aartistoonni, warri biyya bulchan, warri morman, qonnaan bulaan keenya mana dhugaatii ta'ee duratti waa'ee sangaasaa dubbata, waa'ee lafasaa dubbata, akkaataa isaan isaatti furdatte, akkaataa harreen isaatti cabde jalaa badde haasaa waan biraan beeku dubbatu duraan. Amma garuu qonnaan bulaanis magaalaa keessa taa'ee waa'ee siyaasaa haasa'a. Waa'ee siyaasaa haasa'uun sammuudhaan dammaquun rakkoo miti. Garuu isa dubbatan sana hojiitti jijjiiruu irratti dadhabina qabna jechuudha. Kanaaf kitaaba dhaloota mul'ataa jedhu kitaaba xiinsammuu kana keessatti akkaataa kamiin sabni keenya dammaqee kan dubbatu kana gara hojiitti jijjiiruu danda'aadha. Rakkoo dubbachuu hin qabnu. Dubbachuu caala immoo xiqqoo dubbannee baay'ee hojjechuu. Isa dubbanne sana hojiitti jijjiiruu danda'u. Rakkoo isa. Isa. Pilaas ammoo kitaabichi guutummaan isaa maaliin gaafan gabaabsu hin dheerata waan ta'eef gaaffii biraaf si'ala dheerata gaafan gabaabsu kitaabicha sana keessatti akkamittan saba keenyaa fi namootuma addunyaa kanaa kaa'eseeti. Addunyaa kana akka isteediyeemitti kaa'eera. Isteediyeemii. Addunyaan keessa jiraannu kun isteediyeemiidha. Isteediyeemii keessa maaltu jira seeta? Taphatu jira. Fooricaa jira, lola arrabsoo jira, gammachuu jira, gaddatu jira. Addunyaan kun isteediyeemiidha. Isteediyeemii kana keessatti immoo taphattootatu jira. Taphattoonni jiru. Daawwattoonni jiru. Gaafii Addunyaan kun immoo isteediyeemiin kaayyoon inni ijaaramu maal ibseeti? Daawwachuu qofa miti. Keessatti taphachuufi. Amma yoomitti daawwattoota taanee hafnaa taphattoota ta'uu qabnaadha. Daawwataa baay'ate. Daawwataatu baay'ate. Taphataani hin taphataa. Beekamtiin argataa, hin fooricamaa fi hin faarfamaa addunyaa guutuu irratti maqaan isaa ka'a. Maallaqni inni argatu taphattoota addunyaa keenyaa akka Kiristaanoo Meesii maal jettu miti taphattoota kilaba gadi bu'aa kilaboota baay'ee gadi bu'oo ta'an yoo ilaalte maallaqni isaanii guddaadha. Sadarkaa biyyaatti abbaan qabeenyaa biyya kanaa waan inni ji'aan argachuu hin dandeenye guyyaadhaan torbeedhaan argatu. Kabaja argata, maallaqa argata, beekamtii argata. Daawwataan immoo ilkaan walirraa cabsabu waan isaa birrii isaa baasa. Daqiiqaa 90 guutuu harka maratee ta'a. Isa taphatu jajaa jechuudha. Kanaafi nuti isteediyeemii nuu kenname kana keessatti taphataa taanudha. Tarii namoonni keenya akkamitti ilaalu seete qeeqa kitaabicha irratti naaf kaasaniiru. Isteediyeemii barii namoota taphatantu jira nama 20 qawwee qofa ta'uu qabaadhan. Nama 20 keessaan du'a bakka bu'a taphattee bakka buuta. Caaltee bakka buuta. Inni ogeessi fayyaa akka ogeessa fayyaatti haa taphatu addunyaa kana keessatti. Maaf siyaasa keessa rakkata. Qonnaan bulaan qonna isaa haa qotu. Maaf rakkata. Barataan waan barateen biyya isaa tajaajilu. Namoonni poolitikaal saayinsii siyaasaa baratan waa'ee siyaasaa dubbatan. Namni hunduu isteediyeemitti galee daawwatamaaf ta'ee nama siyaasaa qofaaf harka rukuta. Diinagdeen hawaasummaan dhimma amantii waan hunduu siyaasa waan ta'eef sabni keenya kallattii adda addaan hojii akka hojjetu gorsaa jechuudha kitaabichi. Kitaabni xiinsammuu akkasii jabaa ta'ee fi nama gorsu kuni sababiin baay'inaan gabaarra noolle maaliif marsaan tokkoffaa battalumatti dhumee achumatti dhaabate. Maaliif ammoo karoorri kiyoomaan dabalataanis kitaaba lakkoofsa 2 ta'uu isaan beekne garuu kitaaba jabaa barreessiteetta waan jedhu kanas dhaga'ee jira. Akkam ta'e seete egaa kitaabicha keessatti akkaataa qonnaan bulaaf ta'u ilmi qonnaan bulaa tokko kitaaba san bitatee yoo abbaa isaatiif taa'ee dubbise itti jijjiiramoo dubbisuu baatee dhaggeeffate. Namoonni miidiyaa dubbisan itti jijjiiramu yaada. Barataan itti jijjiiramu barsiisaan hojjetaan mootummaa achirra ergaadhaan lafa kaa'eera. Abbootiin amantii dubbisan itti jijjiiramu jedheeti namaan. Yeroo tokko tokko akkamsiin jedhu seete namoonni gaafa waa hojjedheera yookaan waan akkanaa kaa'eera nama jijjiira gaafattu ati yoom jijjiiramtee siin jechuu danda'u fiizikaala kee haala kee umurii kee ilaalanii ogeessi fayyaa bar namoota dhukkubsatan yaalami ogeessi fayyaa namoota dhukkubsatan yaala ofii dhibamuun isaa nafa hin nafu ofii otoo dhibamaa ta'es immoo yaala hojii isaati hojiin kun waan naa galee gorsuudha itti jijjiiramuun gahee abbaati
As keessatti maal siin jechuu barbaadanii kitaaba kana keessattuu rakkoo qaala'insa jireenya maal jennu kanaan waan wal qabatu achi keessa waan kaa'ee jira. Qonnaan bulaan keenya safuu duudhaa akkaataa duriitti bullu san dagannee aadaa hojii qabna duratti quxusuun daa'imoonni xixiqqoon re'ee eegu, kaan isaanii jabbiloota eegu, kaan isaanii immoo sangoota eegu, kan kotte duudhaa harrees eegan jiru, kaan immoo qotu, kaan dallaa ijaaru. Abbaan qeemmoo qe'ee deemeetu laala, hin to'ata. Aadaa hojii sana gannee namni hunduu dubbataa ta'e. Qonnaan bulaan kaleessaa yoo firri magaalaadhaa dhufee midhaan fe'ee gaggeessu, lukkuu kennee fi hoolaa fe'ee fi ta'u gaggeessu. Qonnaan bulaan kaleessa gaafa mana isaa dhaqxu aannan itittuudhaan mana guutuu balleessee dhadhaa nyaadhu kana nyaadhu siin jedhu sun gaafa magaalaadhaa firri dhufe amma fuula naanneffata gara akka nama qeen jirretti balbala cufatee deema. Aadaa hojii dhiibnee aadaa dubbataa taane gaafa dubbataa taatu immoo hanqaaquu dur gabaa dhiyeessitu gabaa bittaa jechaadha. Har'a qonnaan bulaan keenya baay'een waan nama gaddisiisu shunkurtii keessaatti dhaabuu hin danda'u, qaaraa keessaatti dhaabbachuu hin danda'u, lukkuu keessaatti horsiifachuu hin danda'u. Gaafa ayyaanni waggaa ga'ee dhufeetu gabaadhaa lukkuu fi hanqaaquu bita. Xiinsammuun keenya kanarra jirachuu barbaadan dubbataadha garuu hin hojjannanna hojiitti hin jiru jechuudha. Qotiyyoo isaa fuudhee 40,000 gurgureetu 50,000 gurgureetu foon immoo fuunfachuudha akka qorichaatti kiiloo irra safaranii kaan ishiin immoo dhaabbatee qarshii 1,200 finfinneedha nyaata magaalota xixiqqoo nyaata. Xiinsammuun saba keenyaa kanarra jiraachuu. Kitaaba kun barreessee namoonni dubbisanii feedbaakii gaariis warri immoo yaada akka sadarkaa qiiqaattis kaasan jiru hundumayyuu fudhadheera. Kitaabichi yeroo sanatti rakkoowwan amma kaafte kanaaf garuu kallattiin kaa'a kitaaba. Kallattiin kaa'e. Rakkoo qofa faarsuu miti kallattiin kaa'a. Kallattiin kaa'a. Gara gaaffii ati na gaafattetti gaafa inni si malchiisu kitaabni sun yeroo sanatti namoonni garaagaraa warri kitaaba gurguranis namoonni dhuunfaanis sadarkaa biyya alaatti illee ijoollee baay'ee galateeffadhu jira. Ijoollee shamarran biyyoota Arabaa jiran kun kitaabicha fuudhanii alatti gurguranii biyya Tarkiittis biyya Ameerikaattis namoonni naa fuudhanii naa gurguranii dubbisuudhaaf haamilee na jajjabeessuu qabaniifis dubbisanii itti jijjiiramanii yaada gaarii naaf kennaaf laatan jiru. Yeroo sanatti sababii kanaaf daddafee gurguramee dhumeera. Kitaabota muraasa 50 ta'an garuu jira akkasumatti of biratti hambisuu barbaade namoonni keessumoonni itti wal baru jira kitaaba kana kennuuf hin irra jira waan ta'e jedhee waan yaadee fi harka caalu immoo kan hin baramneef kitaabni yeroo eebbisiiftu barama hin eebbisiifneen. Maaliif hin eebbisiifneen aan jedhe sababan qaba. Har'a namni hunduu weellisaa ta'eera. Har'a namni hunduu barreessaa ta'eera. Akkasiin jedha namni hunduu dubbataa ta'eera. Keessattuu immoo gama aartiin rakkoon jiru namni sirba tokko hojjetee otoo miiksi hin taasisiin arreenjiin illee seeraan arreenjii otoo hin ta'in arreenjimentii otoo hin xumuramiin nan eebbisiisaa jedha. Kitaaba barreessee otoo hin gulaalchisiin otoo mata duree illee itti moggaasiin yeroo baay'ee akka waldaa barreessitootaa keessaa itti gaafatama quunnamtii hawaasaati. Akka waldaatti illee kitaabonni maqaa walirra bu'anii nu rakkisan jiru. Kuni maalirraa ka'eseeti? Osoo hin dubbisiin kitaaba barreessuu. Yoo xiqqaate mata dureedhuun kitaaballee qorachuu dhabuu. Kaayyoon isaa maalinni kitaaba barreessee sabni ittiin jijjiiramu seenaa gaarii tokkoon kaawwadhee darbaa otoo hin taane kitaaba barreessee madda galii godhachuu maallaqa irraa argachuu. Duratti hoteela kana namni gaabii walitti uwwiseetu hoteela eebbisiisaa amma gaabii walitti uwwisisee kitaaba eebbisiisa waan ta'eef galii irraa argachuu yaada malee akka namni itti jijjiiramu yaadu. Sana yaadaan barreessu. So ani tuuta akkanaatti hin makamu. Madda galii caala namni naaf haa dubbisu itti jijjiiramu dheetan yeroo sanatti eebbadhiisee kana gaafan jedhu eebbiin barbaachisu jechuu miti. Kan daangaa darbee jirachuu barbaadeen malee. Kun gara biraatiin maal jedhama seeti? Kunoo namoonni naasa'u kadhaa ammayyaawaa zamanaawii limmanaa kadhaa ammayyaawaa jechuudha. Nama dhuftee maallaqa walitti naa qabidha malee waanan barreessetti dubbisi jijjiiramii miti. Waanan sirbe kana dhaggeeffadhu miti. Abbootiin keenya ciigoodhaan sirbu. Sirba durii yoo ilaalte fi sirba ammaa yoo ilaalte gargari. Kitaaba duriif kitaaba ammaa yoo ilaalte gargari. Kanaan dura icciitiin humti isinni kitaabni keessan akkasitti mi'aawuu fi keenya immoo kitaabni keenya badaa namoonni agas mara madaalan kaafneef maaliif jedheen gaafadheedha. Eebbisaa baay'isaatu jedha kanaan dura. Dhaabaa Wayyeessaa fa'aa Isaayyaas Hordofaa fa'aa gaafate. Nuti kitaaba barreessinee waggaa 2-3-4 nu bira tureetu bilcheessinee akka dhangaa mana ture. Dhadhaan bar kanarra bahee fi kan boru bahee kan guyyaa 2-3 bulee qixa nurgaa'u isa bubbuleetu urgaa'a. Foolii kennaa deema waan ta'eef shin jalqabaa jechuudha. Kitaaba akkasitti tursiifnee of biraa baafnaa jedhan. Dhaloonni ammaa immoo ganama barreessitanii galgala maxxansiiftuu boru ganama immoo eebbisiiftuu kanaadha rakkoon keessaniidhaan. So maal jechuu barbaadeen kanaaf akkasitti hin eebbisiifnee otoo hin eebbisiisee namni baay'een eebba kitaaba kaaniin sirra ollee maal jedhee naa beeksisa ture. Beeksisa hagas maratuun ture jechuu barbaade yoo waaqayyoodha kitaaba lammaffaa kiyyaa walitti qabee yoo mijate namoonni akka arganiif
eebbisiisuu danda'a yookaan akkasumattis gabaarra oolchuu danda'a dhiyootti. Tarii amma waan hanga ammaatti haasofne kuni aartii kana keessatti amma reefu hizbii keenyaan tiktookii kanarratti baay'inaan kan beektaniin kaaniinus dandeettii aartii keessumattuu gama ogbarruu kanaan qabu kitaabilee isaa keessatti caalmaatti namoonni dubbisanii dubbatu waan ta'eef namoonni cinaa dhaabachuu dandeessanii jirtu oomishaaf tajaajila keessan beeksifachaa. Kitaaba kanallee caalmaatti baay'inaan akka uummata keenya biratti ga'u maaliif haga qonnaan bulaa keenyaatitti rakkoowwan amma jiru kun caalmaatti sammuu wajjin wal qabatee rakkoo fi falakaa waan ta'eef waliin hojjechuu warreen barbaadan bilbila isaa fi sooshaal miidiyaa kallattiidhumaan kan isaa katee iskiriinii gubbaarratti isiniif kenna waan ta'eef akka waliin hojjettan dhaamsa keenya dabarsina. Eebba kanarratti illee bifa saayinsawaa ta'een namoota deeggaramuu qaban adda baaftanii osoo cinaa dhaabattan inni sababa kanaan eebbisuu dhiisee jira. Haa ta'u garuu dargaggoon akka ciccimoo ta'an osoo waa xiqqoo ishee argatan eebbaan waan babbareedaa hojjechuu danda'u waan ta'eef gama kanaan illee cinaa dhaabadhaan jedha. Ani eebba kana jennaani mucaan kiyya xiqqichi yeroo baay'ee namni na bira istiidiyoon dhufa balballi cufa waan ta'eef gaafuma balbala rukutan kaatee isatu bana. Laaleetii abbaa namni si barbaada naan jedha. Ni yaa eenyuun naan nama garuu gaabii harkarraa hin qabne jedha. Hayyee kaaniinus gaafa ilaalu sagantaan keenya kun dheerachaa jira. Walaloowwan ati hojjettee hizbii keenya kan hojiinis wal qabatee turtii bareedaa waliin taasisna waan ta'eef daawwattoota kennaaf hojiiwwan kee keessaa affeerree anaaf sii garuu itti fufnaa kutaa lammaffaasaa daawwattoonni kiyya torban akka nu eegan gamanumaan dhaamanne jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota kennaa komeediyaan artistii barreessaa ogeessa ogummaa garaagaraa akka ta'e kaaniinus kaasaa yookaan hizbii keenya turtiin isa waliin taasise torban itti fufa. Haga torbanii fayyaa naa ta'a. Anaa nyaatu booranaa hangafoota namaa dirree bishaan taliilaa qee warqee filoonii bakkee ardaa jilaa dachii seenaan urjii madda burqaa gadaa waardiyoota seenaa tiksitoota aadaa sirna gadaa kalaqee osoo nagaa lallabuu qee nangaftichaa ofiif nagaan qabu qaata beela'e namni isaa huuqqatee dhumeera nafni isaa jalaa du'e bar horiinsaa maal ta'a laata boriinsaa booranni kun bar aannan budduuqsee sooreera baadiyyaaf magaalaa har'a garuu harki kaleessa dhadhaalaate harka namaa ilaala booranni beela'ee rakkoo keessa jira gurri kana dhaga'e akkamiin callisa yaa firaa. Abbaa Taayitaa Saayinsii fi Teekinooloojii Oromiyaa qo'annoo fi qorannoowwan saayinsii fi teekinooloojii bulchiinsa gaarii fi tajaajila siistamaa biiroolee hedduuf dalaguudhaan hojiirra oolchee bu'aa abdachiisaa ta'e galmeessisee jira. Hojii daataa seentarii fi Oromiyaa dijitaalisuuf siistamoota hedduu misoomsuun magaalota smaart gochuu keessatti shoora olaanaa taphachaa jira. Musaajiiwwan appilikeeshinoota siistamoo hojii kenniinsa tajaajila ammayyeessan biiroolee hedduuf misoomsee hojiirra oolchee jira. Argannoowwan saayinsii fi teekinooloojii qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa keenyaaf fayyadan misoomsuu fi madaqsuun hojii boonsaa hojjechaa jira. Kaaffee saayinsii magaalota hedduu keessatti ijaare wiirtuu kalaqaa ta'uun dargaggoota hedduu oomishaa jiru. Teekinooloojiiwwan damee dinagdee fi fayyaa darbees kanneen biroo deeggaran qorannoo fi qo'annoodhaan deeggaramee misoomsuun hojiirra oolchee bu'aa qabatamaa galmeessisaa jira. Ammas bu'aawwan saayinsii fi teekinooloojii hanga ammaatti argateen daran babal'isee hojiirra oolchuun biyya saayinsii fi teekinooloojiin keessatti dagaagee ijaaruuf kutannoodhaan hojjechaa jira. Abbaa Taayitaa Saayinsii fi Teekinooloojii Oromiyaa.